tiramo muut godhatanii hin taa'in akkuma seentanitti yaada keessan maal akka gargaarsa kan meeqa akka kan nu dhuftan himadhaati gabbu'aa namootaaf carraa kannaan isin jechuu barbaada galatoomaa. Haya, akkaawuntii Itoophiyaa qabdanii? Yaa as jala barraa jira kinu. Sii kenninu isa bluutiin barraa jiru kana screenshaatii godhadhu. Soorettiin barreessitu kana qabatu. Ani boontuun Barreessi jira. Boontu moo abdii? boontuu boontuu Boontuu. boontuu ka jala jiru ishee jala jiru. Siifin himaa eegi. Akmoon initiative for development jedha. Akkasi qabata. Okay. Akmoon Akkas. initiative for development. Meeqa nuu kennita mee maqaa kellee nuu? Maqaan kiyya Saayinashi kumta akkaan numaan naqa. Mobile banking sama. Makiro Oro Beri Kumalam Ethiopia Beri Kumalam Ethiopia Sudan irra Kan Nadeem siree barreessaa. Kumbushaan Nadeem jedha. Mr. Simrat. Mr. Simrat 500. Ana giddaana forroo guduruu keessa warra jiran warra buqqaanii ijoollee mana barumsaa keessa qubatanii jiran warra otoon viidiyoo tokko isinitti agarsiisne maybe tiktaakiin irratti cufuu danda'a. Yeroo morma qalanii fa'aa gadda kana nagahee jira morma yeroo isaan haaduutiin akkana godhanii qalanii viidiyoon nagahee jira baay'ee nama gaddisiisa uummata keenya bira dhaabbachuu qabna namni oromummaa of keessaa qabdani. Namni namummaa of keessaa qabdani gadi baatanii uummata keenya kana bira dhaabbachuu qabdu. At least har'a miliyoona 20 sassaabuu qabna. Sabni illee guyya tokkotti bahanii daalaarii miliyoona tokkoof wayi sassaabani. Nuti immoo miliyoona illee 20 haa ta'u birrii Itoophiyaa 20 illee haa sassaabnu. Kanaaf nurratti jabaadhaa har'a hinuma bullaa haga borga namaatti asumaan itti fufachaa. Namni hundumtuu bahee magaalaa. Abdii Shaashamannee waan jedhu maqaa kiyyaan qarshii 15,000 maqaa makiitiin qarshii 5,000 walii 20,000. Eenyu Abdii Shaashamannee jedha. Abdiisa Shaashamannee. Oh, can you get me? Thank you so much. 20,000. Accounts. Okay, እንደገና በአማርኛ ወረጀረን በአማርኛ ልድገመው በወለጋ አካባቢ ለተፈናቀሉ በሆሮ ጉድሩ በወለጋ ለተፈናቀሉ አርሶ አደሮች የመልሶ ማቋቋም እየደረግን ስለሆነ ሁሉም ሰው በዚህ ላይ ሊተባበር ይገባል መርዳት የሚፈልግ ሰው መርዳት መስጠት የሚፈልግ ሰው ዜል አለ ካሻፕ አለ የኢትዮጵያ አካውንት አለ የተከፈተው አካውንት ደግሞ ህጋዊ ነው በነ ፕሮፌሰር እና በነ ዶክተር ናፊያድ በብዙ ቦርድ በውስጡ ያለው የተከፈተ ነው ስለዚህ ይሄ የተሰበሰበው ገንዘብ በቪዲዮ ተደርጎ ነገ ከነገ ወዲያ የሚላክ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አርሶ አደሮቹ አሁን ተጠልለው ያሉት በትምህርት ቤት ነው ተፈናቅለው ያሉት ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ብዙ ህፃናት ቤተሰቦቻቸው የሞቱባቸው አሉ ወላጅ አልባ የሆኑ ህፃናት አሉ እነሱን ማገዝ አለብን ማስተማር አለብን ስለዚህ ሁላችሁም መስጠት የምትፈልጉ ሰው የሰውነት መንፈስ ያላችሁ የእግዚአብሔር ፍጥረት የሆኑ ሰዎች ተፈናቅለው አሉ ስለዚህ እነሱን መልሰን የመርዳት ነው ሌላ ምን እናደርገው ነገር የለም ማለት ነው ይሄ ነው ስለዚህ ስለምትተባበሩ እናመሰግናለን duraan dursee hunda keessaniinuu galatoomaan isiniin jedha ummata keenyas rabbiin rakkina kanarraa nuuf haa baasu wallahi akka hundi namaa beekutti an ofii kooti fuudhee gan dhukkubsadhee hojjaa dhiisee hadha baatii 5 odoon qabaadhee tola Okay, thank you. Ijoollee TikTok irra jiran nuti asitti na gargaaraa turani. Qarshii Dubaayin 200 nan dabarsa. Birri Itoophiyaa meeqa? Wallahi kan Itoophiyaatti ture odoon qarshiin erginan dhukkubsadheetiin jira. Kanuma ijoolleen na buusan irraa. Qabaannee nurraa hafeef qofa odoon ta'in kan namaatu nurra caala jennee an alhamdulillah rabbi no Dubai jirtami Dubai jira Okay achi company qaba company makotti visa si hojjechisa kana inshallah maatii ifa baga daddafnee sin buusna maaliif namni yeroo baay'ee eegaa jira kanaaf daddafnee buusna maayete
qarshii Itoophiyaa qarshii kuma takka daldala Itoophiyaati miti akkaawuntichi. Yaa. Eenyu maqaan kee? Maqaan koo suma sirra jiru yoomiyyuu. Yoomiyyuu. Naqamtee Wallaggaa. Niyyattee nu turte siyaasii dura. Jannabuu Sameenaa. Oye sabboontuun kenniteetta mooti sabboontuun? Yaa kennitee jirti si intala iluu tajettu tun. Eenyu maqaan ishee? As tajirtu tanami. Kennitee jirti yaa. Meeq kennite meeq? Najuu Muhammad 5,000. Oh Najuu Muhammad sidaa okay ifama. Gayyaa fayyaa ta'e. Kunoon hin buusa. Okay gaafadhuunis maadhaam kaama seente. Ayyee naqamtee Wallaggaa ganna buusaa jechuu jirti bara. Yoom kennite buuti? Seera kuma diddam. Amma moo? Maqaan kan kee maali? Maqaa biraa tokko jala barreessite. Maqaa kan kee maal barreessite? Seera kuma diddama. Maqaan kee maal barreessite? Kuma diddama kenne. Mareemaa Muzayyan. Hin barreeffamne. An barreessee jira eegi natu barreesseera firoo eegi. Maariyaama Muzayyan yaa kuma diidama barreesse. Ni yaadadha beekaa. Ani firoo nama baay'ee bar nama 60 ol nama 70 ol barreessee jira beek. Nama 80 ol. Nama baay'ee galmeessaa jira. Okay. Jechaan akka erga seente okay. Kuma 20 goote malee laa ta'u laasitti dabaluufan ture haa ta'u. Durayyuu cuftee jirti silaa shanshan wayii waa hanqatu taate ni bulchisiisa. Eessa jirtati? Qoy eessa jirta? Saawudi Arabiyaa Jiddan jira. Maaf gastee erga kennite? Naannoo Saawudi Arabiyaa Dubaay biyya Arabaa jirtani baay'ee galatoomaa. Anaan laphee koo keessa Ibsituu ollee sabaa. Hayyaan inshallah yoo rabbiin na laafise bakka jiranillee nama gaafattanii mi'aan kuyeetiin jira qarshii 30 galcha inshallah birrii Itoophiyaa. Akkana kun akkaawuntii eenyu jette qabattee. maqaa kee? Maqaan kiyya kan abbaa faati ittiin dhayaamtu zayituu daseeti. Ayyee 30. Akkaawuntii qabattee. Akkaawuntiin isa akkami kan ittiin Bilbiluu barraa'u jiru kan agartee. Soorettiin fa barreessani. Soorettiin fa barreessaa jirtu. Ka jalaa sallaal 1,51 61 94 duwwaa duwwaa torba. Hayyee yuuyee. Qarshii 2,000. Maqaan keen? Ibsaa Abdallah. Abdallah. Ibsaa Abdallah. Eenyu maqaan kee? Jaarsummaa dhufte. Eenyu maqaan kee? Abbaa raachuu ta'uun ooluunis. Laayifis galeen beeku dhifama. Ay, urjiin eessa kuttee jaarra hayyee galatoomeetis akka teekkiu. Thank you, ciao. Jaarsummaan dhufeera maaki. Uma kudhaniin. Akkuma godhanii mucaa kanatti heerumsiisuun Oromoo tanaa afaan jirtu abboo. Namni bilaaja mallaqa dhangalaasu namni. Okay, abbaa bookaa fayyaa ta'e jaarsummaa boorji fayyaa ta'a. Mucaa keenyallee kuma kudhaniin ilaannu haa ta'u imma. Kalmaan nu dubbisanii maqaadhaanii bookaa ta'u. Kabiraa tokkollee as jala reefu tana 5,000 maqaa isiitiin 15,000 maqaa ofiitiin jedhee bare. Nama miliyoona tokko faa akkas kenne mee itti yaadu. Oromoon si Yoo miliyoona tokko kennitani. Yoo miliyoona tokko maqaa isheetti kennitani hin yaadna sanuu malee. Yoo diddan immoo as finnee gatiillee ol daballa. Ameerikaa kanatti as finnee gatii ol daballee isin jalaa keenya. Okay. Ameerikaa fida. Yaa finnee gatii ol baasna. Abaaboo bookaa itti fufime. Akkam jiru. Yaa. Yeroo darbe muubeettis ergina muubeen naan deebifne. Waasaappiidhaan muubeedhaan ilaaluu dhiiftetta isa darbe si komadheera jechuudha muubeedhaan. Muubeetti ergi kun muubeetti ergiiti inni nutti erga maal akka inni jiru.
هانا أرسي تدبر هانا أرسي هانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هاي أنس بري إثيوبيا كم شنين كنا. أكان. هوي Kuma جوار shan kan Itoophiyaa. إمباتة عندي كنا لا اسمع دبّة معك رجعنا بقى ريفو إيش كما ديدما كنت تجرتي. Eenyu Rozi amma no barreessaa. Harka ufarka hafu. jechaan galmeessi harkaa fuudhuudha galmeessi jechaan Harkaarsaa kan bilaashatti uummata baasu taate qarata malee haala san irra hojjanneeti ergitan goona yoo dandeenya. Hayyee tole inshallah. Fooloo naaf deebisaa risiitii keessaan akkasiniif laadha. meeqa kennita Birri miqa Qarshii Itoophiyaadha 1,000. Kiyyaattiin itti fufaa ani biyya Jarmaniin jiraadhaa maqaa maatii kiyyaanii dhiiroo 100 maqaa Haacaaluu Hundeessaanii dhiiroo 100. maaf deebiste 1,000 maqaan kee eenyu? Maqaan kiyya Biniyaam Taaddasaan jedhama. Biniyaam Taaddasa. Yaa. Gara nu baase gaa tanaafuu nurraa galaafatanii. Akkana mormi nu muramu sila. Rabbi biyya laaffisuufi. Nuu jechaadhaa fi ani jiraataa Suudi Arabiyaati. Namoonni hedduun na beekanii gargaarsa kanarratti yeroo baay'ee ni hirmaadha. Naannoo keessatti hirmaachaa jirra. Namoota rakkatallee birrii 5,000 Itoophiyaan galchaa isin jechuu barbaade galatoomna. Galatoomna waan gochaa jirtu. Rasiitii ittiin